sababa dhiigni laguu dhalaa garitti dhufuu diduuf karaa lamaan isitti dhufuu dida. Ka tokkoffaa karaa uumamaatiin. Karaan uumamaa sun wayita isii waggaa 50 geette kun wal'aansa hin qabu. Ka lammaffaa karaa qaamni isii dhibee godhatuutiin. Qaamni isii sun dhibee godhatuun sun kan fa'a dhiigni qaama isii keessatti xiqqaatu, hiddi gadaamessaa isii kun cufamuu, qaama isii keessatti wasanaa ba'u furdinni yookaan coomni, sossii qaama isii hiikufaa dalaguu, yaaddoo hamaa irraa isitti dhufuu dida. Mallattoo isii irratti mul'atu yoo dhiigni laguu isitti dhufuu didee isii irra ture. Kiiloon qaama isii ol ka'uu, qaama isii kana iitessuu, hifannaa fi dadhabbii itti gadhiisuu, garaa isii bakoysuu, finnisni fuula isii irraa yaa'uu, hadhooftuun qaama isii jijjiiramuu, dhangala'aan qaama isii keessaa ba'u, afaan gadaamessaa isii keessaa ba'u jijjiiramuu, bowwootti gadhiisuu, hafuura isii kutuu qoma kanarratti, gadaamessaan isii iita'uu, cuggaarraan isii ka nyaata daaku dadhabuu, fedhii walqunnamtii saalaa isii irraa balleessuu, lolloojjii itti baay'isuu, dheeboo itti baay'isuu, qirixxee isii dhukkubuu, qaamni isii kun akka gaaraa isitti ulfaatu, yeroo garii isii daalacheessee isii yarsuu, isii cinquu, mallattoo kanatu isii irratti mul'ata. Furmaanni isaa shamandar kan jedhamu hundee diimaa juusii gootee cuunfattee dheedhii isaa san kubbaayaa tokko tokko ganama garaa qullatti dhuguudha. Kanaanis yoo dide tiinii fi firee zabiibaa maankaa 20 fudhatti, mujuloo maankaa 10 fudhatti, kammuuna maankaa 10 fudhatti, abishii maankaa 10 fudhatti, firee goommana maraa maankaa 10 fudhatti, baala wardii maankaa 3 fudhatti tumamaa isa, hidda qusxii yookaan akka afaan kennaatitti qoborichoo kan jedhamu, hidda bursaa maankaa 3 fudhatti, hidda laalessaa maankaa 3 fudhatti. Isa kanniin hunda walitti deebistee sukkaara diimaa waliin danfistee dhuguu qabdi. Kun mujarraba isitti fida. Yoo kanaan isitti dhufuu dide nuun mari'achuudhaan nu bilbiltanii bilbilli kenna profaayila jala jira.